manan teenne takkattiin isi hundi isii bosona jirti ustaaz Kamaal Heboo irraa fudhadha marti isaanii bosona jira qeerroo Abiyyi Ahmed illim godhee balleessam garuu waan takka waan isinitti himu qeerroon Abiyyi Ahmed raayyaa ittisa biyyaatitti oofe kuni Oromoo dhaabuu abuusaboo Abiyyi dhaabuu abuusan gaafii tiyyaafillee teessanillee ilalaali qeerroon Abiyyi Ahmed kumaatamaan walitti funaanee bakka mee namni amma lalaalaa jirtan kun nama 200 fi wayi hundi keessan bakkuma dhaloota keetii dawwali haloo magaalaa san keessaa namni bahee nama meeqa bahe dirqamaan deemammu fedhaan deeman bilbilii gaafadhu na al abu shaklak bilbilii gaafadhu afaaniin kijibini dawwali bilbilan qabda ummata Oromoo nyaatina ummata Oromoo saamina ummata Oromoo dubbii sobaatiin Oromoo nyaatina ama booda nu nyaattanii dandeessanii abadan maqaa qeerrootiin nu nyaachuu hin dandeessan tasumallee amma booda maqaa qeerroo jedhuun birrii takka nama Oromoo nyaachuu hin dandeessan qabsoo Oromoo qeerroo kakaafnaallee hin dandeessan har'a booda abadan hin beeyna waan ta'eef jechuudha siyaasni isin addisi asitti janu hiitanii nurratti taphattan hin jiru qumaara siyaasaa taree kuni bilbila hundi keessanirra anatu iyyuu badaa haasa anatu kijibaa yoo jette dawwali naannoo dhaloota keetiititti waan biraan gaafatini maatima keetit dawwali maal fakkaata sochiin magaalaa san keessa dargaggeessa meeqa bahe nama meeqa akkamitti deemi gaafadhu sitti himamaa jechuudha kanaaf waa'ee qeerroo jedhu kana irraanfadhaa irra kaasa sababiin isaa qeerroo guutuu isaa raayyaa ittisa biyyaatitti seenee jira raayyaa ittisa biyyaatitti qeerroon seene kun Abiyyi fayyadamoo Oromoo fayyada tuni gaafii tiyyaafillee teeti jechuudha ijoolleen kun dhaloota Jawaar Muhammadi ijoolleen har'a Abiyyiin Ahmed magaalaa takka keessaa nama 20-30 baase tuni qeerroo dhaloota qubeeti ijoollee dhaloota qubeeti ijoollee Jawaar Muhammad leenjise nama dhabdee nama jara sochoosu dhabdee nama karaa itti agarsiisu dhabdee nama garaa jarri akka socho'an dhabdee karaa baddee Abiyyiin Ahmed lafa harate jechuudha isinii galee hundi keessa warri an hayyuudhaan akkasii jettu qeerroo qabuu dadhabdan har'a dhufee Abiyyiin Ahmed walitti haree raayyaa ittisa biyyaatiif jedhee magaalaa takka keessa guuree baase mee kana keessa amma qeerroon kun marti dirqamaan uf kenne wal keessa ka fedhaan uf kenne jira ka dirqamaan deemee jira marti dirqamaa miti marti fedhaa miti isinii galee warri har'a fuudhamee deeme kuni qeerroon hundi marti dirqamaa miti marti fedhaan hin deemne waluma keessaa jechuudha sababiin isaa mootummaan akka qeerroon badhetti hafe arge akka qeerroon abbaa malee hafe arge qeerroon kuuwwan mana hidhaatitti Jawaar waliin sammuun isaa hidhame warri sammuun isaa hidhamee sammuu isaa hidhaa hiikuu baasuu hidharraa hiikadha jedhee yaade ka akka ustaaz Kamaal Heboo gara qabsootitti dabalan warri sammuun isaa hidhame kun Hangaasaa ta'e kun Taayyee ta'e kun Addisuu Araggaa ta'e isa dhumaa irratti waanuma qeerroo jedhu kana hunda isaa walitti cafallaqee Abiyyiin Ahmed raayyaa ittisa biyyaatiif jedhe har'allee maqaa qeerrootiin nama daldaluu barbaadu jira namni akkasii suni kijibaadha wallaahi natu isinitti himaan warra feesbuuka kanarra waa barreessu keessa namni sa'atii kanatti maqaa qeerroo isinitti dha'u nama qumaara taphataa jiru nama dhugaa qabsoo Oromootitti na jabne isa fudhadhaa Oromoon marti kana namni har'a maqaa qeerroo jedhee isin sobuu yaadu namni amma qeerroon qabsoo deebuuf deema qeerroo akka godhe jedhu kuni kijibaan akka isaan jiru namni sun hattuudha namni suni hattu osoo isin agartan isin zarafaa arasu osoo isin akkanatti teettanii ilaaltan isin hatuu deema hattuu akkasiisan eeggachuu qabdan hattuu zaahira nama hattuu ofirraa eeguun dirqama kenna jechuudha sababiin isaa wanti nu godhuu qabnu maali qeerroon har'a Itoophiyaa keessa guutu sirri garuu parsantiin guddaan namni hamilee qabu namni saayina qabu abbaa dhabdee ijoolleen jennaan mootummaan guure leenjitti oofe ta irraa haftee jira ammas qeerroo irraa haftee jira qeerroo Jawaar qofaaf lubbuu kennitu jira sa'atii kanatti qeerroon Jawaarii lubbuu kennitu maal godhuu qabdi sa'a kanatti ta baqqalaadhaa lubbuu kennitu ta mallaqaaf bakka hin qabne ta birrii Abiyyiin ittiin sobee ijoollee lola oofee raayyaa ittisa biyyaatiitti dabale tanaaf bakka hin qabne ta diddee mana haftee jira quba qabnaa bara waa mara akkanaan inni haasofnu bara qeerroo diddeetiniin kanat dabalamuu diddee mana jirtu jira hagam aga ammaatitti dirqamaan quba funyaanii suuqanii magaalaa mara keessaa baasuu nama hin jalqabne nama didee sa'atii kanatti mana jiru jira warra didee sa'a kanan mana jiru kana maal godhuun nurra jira nutu qabachuudha qaba kana tokkoffaa kana qabachuudhaaf miseensa qabaachuudha qabna wal ijaaruun dirqama ijoollee beeynu nama qulqulluu hayyoota ofit daballee warroota qabsoo adda bilisummaa Oromoo bara dheeraaf hoogganaa turan kana keessaa nama ofit daballee miseensa horannee
waraana adda bilisummaa Oromoo biratti ijoolleen sun akka deemanii fi waraana adda bilisummaa Oromoo sappoortii godhuun dirqama kenna jechuudha. Yoo kana gooneen alatti qeerroo manatti haftellee Abiyyi matu itti fayyadamaa jechuudha. Abbaan qeerroo mana hidhaa waggaa tokko taa'e ijoolleen waggaa tokko kana tarsiimoo dhabde nama pilaanii baasee kana socho'aa jedhuun dhabde nama kararratti qajeelchuu dhabde isa dhumaa irratti waraabessi dhufee lafuma harate jechuudha. Waraabessi daammiin jechuudha. Argitanii kana wanti jiru waa'ee qeerroo irratti wanti takkattiin godhuu qabdan ummanni keenya ijaaramuu qabna. Miseensa addisii qabaachuudha qabna. Miseensa kana keessatti ummata keenya hayyuu magaalaa kam keessa hayyuu jiru akka Jawaar wayita qabsoo jalqaba OMN godheesan. Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa iddoo kamirrattuu nama gabaachuu qabna. Suud Arabiyaa magaalota kam keessa ummata Oromoo ka jiru hunda walitti fidanii miseensa horatanii miseensa kana keessatti wal qunnamanii wanni irratti dalagamu waa'ee woboo qofa. San irratti yoo miseensi walii gale waa'ee miidiyaa dhaabuu irratti miidiyaa akkamit dhaabna miidiyaa akkamit sochoofna qophoo wobii akkami mallaqa osoo isin hin nyaanne woboodhaaf jedhee mallaqa akka nama isin hin nyaannetti haala salphaadhaan kanarratti dalaguun nurra jira jechuudha. Bakka kanan goonetti qeerroon lama sadiin ganda keessatti hafte san ammallee isa dhumaa irratti yoo ta'a Abiyyiin ol guure tun gara tokko citte sanniin illee dirqamaan haadhaaf abbaa isaanii jira ka dirqamaa ganaa dhufuuf deema ammallee dirqamni numa jira garuu dirqamni kana caala jajjabaatti dhufuudhaaf deema. Ammatti parsantiin muraasni fedhiillee numa jira dirqamni illee jira amma wal keessa. Ganaa ka dirqama bichaa qulqulluun dirqama qofti dhufuudhaaf deema jechuudha. Kun osoo hin geenne ammoo qophii godhuudha qabna. Warri irra Oromootti wanni jedhaa jiru waa takka waa'ee qabsoo Oromootitti hin jira. Namni bakka homa tokko godhanii diraamaa qabsoo Oromoo laansheessuu warri jiru warra hayyuudha jennee nu jala deemnu kanneen iyyuu. Gara tokko yoo laalle wanni takka sochiin hin jiru waa takka hin jiran osoo amma jarri taa'an qeerroon lafaa saabate osoo jarri taa'an Abiyyiin qeerroo Oromiyaa keessa jiru magaalaa takka keessa baasii 12 baasuun kana qeerroodhaa bar Abiyyiin ijoollee ofii dhalchee lola oofaa jira isiniif fakkaata. Munda isaanii ummata badhetti hafe ijoolleen kaleessa tarsiimoo qabdi Jawaar akka itti sochooseen beeytan har'a santuu dhabame. Birrii 5,000 sii kennina jennaan hop jedheetuma utaalee kunis birrii 5,000 sii kennina jennaan hop jedheetuma utaalee martisa 5,000 saniif jecha jechuudha. Waan akkanaa kana jira. Maatii keetii birrii al takkatti birrii agana kafalama hop anillee ka'e. Sanirraan sirba itti bananii martisa ajjigee. Allahu akbar. Kuni ammoo hanqinna nuti qabnu raayyii dhufe. Hanqinna nuti warri ala jiru qeerroo hoogganuu qeerroo qabuu dadhabuu irraa madda jechuudha. Rakkoo nama minciin isaa kanarraa madda. Ijoolleen kun osoo nama hoogganaa dhogaa qabaatanii qaata hundi isaanii waraana adda bilisummaa Oromootiin dabalaman. Warri waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti amanne kuni miidiyaa maan nu bilisoomsuu barbaada. Qabsoo karaa nagaatiin Jawaar Muhammad waan takka fiduu hin dandeenye. Har'a tawfiitii isaatiiyyuu mana hidhaa keessa taa'ee Oromoodhaaf waan dubbatu dhabee cim jedhee taa'aa jira. Warri har'allee qabsoo masaan qabatee taa'u kuni maali karoorri keessan? Haga jirtan akkanumatti uummata birrii irraa funaannattanii jiraachuudha moo uummata kana gara tokkotti akka ba'utti yaada wayii qabdan. Kana itti yaadaa isinillee uummanni Oromoo bal'aan jechuudha. Oromoo wayitti baasuu yoo barbaaddan ijoollee har'a Abiyyiin guure kana osoo kaleessa ummata ijaartanii mallaqa buustanii birrii walitti qabdanii amma naannoo hundatti yoo sirriitti dhageeffattan ijoolleen birriin gowwoomfaman warri amaraayyaati isa biyyaatiif deeme kuni parsantiin hundi giddii miti irra caalaa namaa mallaqaan gowwoomse mootummaan mallaqaa ganaattu takkatti maatii keetii gala jedhanii gowwoomsaa ture Abiyyiin ijoollee amma deemte jechuudha ani soba naasa'u warra mallaqaan hin naasa'u waan dhugaa jirtu Oromoodhaa hima waan ta'eef jechuudha mootummaan kuni ijoollee tana bifa kanaan gowwoomse garuu ijoollee kana mallaqa kanan kafalu maatii ijoollee kanaati mallaqni hin kafalamu ijoolleen kun yoo lolatti oofan leenjii hin qaban kana maaltu fide hanqinna nuti qabnu raayyi ijoollee tana osoo kaleessa akka jawaarsanitti nama taanee ijaaramnee mallaqa walitti qabnee akkanatti isin fayyanna birrii kana hoodhaa hattan ijoolleen tuni kanaan dura wayita uggura godhaa turte irratti miidhamtee waan itti yaalamtu dhabdee rakkachaan turre. Rakkachaa turte bar kuni maal irraa ka ijoollee kana qabachuu dadhabuu irraa ijoollee kana hoogganuu dadhabuu irraa madde mallaqa walitti qabanii nam tokko yoo karaa gabbayee karaa cufee madaa'e mana yaalaa geessanii yaalaa ture Jawaar duraan warra biyya keessa jirullee qaama ijaaratee jechuudha sochii biyya alaallee uummata godhee uummata birrii walirraa uummata irraa qabu hamma tokko itti ergee jechuudha. Har'a dhugumatti ijoollee waan san dhabde nama ijoollee kana sochoosuu dhabame isa dhumaa irratti Abiyyi Ahmed ijoollee asuma harate jechuudha walumatti hare akkuma jiru. Walumatti haree raayyaa ittisa biyyaati jedhee bakka baasii xaq akka itti gadhiisan kalas amma ijoolleen sun deeman amma qeerroon hafte qeerroo dhugumatti Jawaar Muhammad jaalattu qofa mana hafe sunniin illee isa dhumaa irratti
dirqamaan sanniin amma mootummaan dirqamaan sanniin dirqamaan oofalaale amma jara san amma dirqama osoo waan fedhe ta'e yoo manaa baateen dheessiniin alatti jarri sun dirqamaan deeman. Anama maal isiniin jechuu barbaada ijoollee tan osoo Abiyyiin dirqamaan warruma manatti hafee kanaayyuu osoo Abiyyiin Ahmed dirqamaan waan tokkoon godhin maal gochuu nu barbaachisa. Amma ijoollee kanaaf guruppii ijaaramee wal gurmeessee uummanni keenya miseensa horachuudha qabna. Miseensa qabaachuudha qabna. Ka ijoollee kana akka gara waraanaatti dabalaman godhan. Sochii isaan godhan kanarratti mallaqaan qarqaaruun dirqama. Akkuma waraana adda bilisummaa Oromoo qarqaaraa jirtan kanatti ijoollee amma addisii hafte tanallee gara wobootitti dabalamaa qofa osoo hin taane mallaqaan qarqaaruu dirqama. Amma uummanni keenya parsantiin guddaan sababa birrii raayyaa ittisa biyyaa jedhan kanatti ijoolleen baay'een itti wanni jedhan jechuudha. Kama amma informeeshina waliin qabnu jechuudha. Kuni waan amma qabatama dawwallee hubannee jechuudha. Anamma osoo biyya jiraadhe birrii 5,000 Abiyyi saniin filadhu. Calli jedhee harkuma qullaa waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaqa. Birriin 5,000 irratti haaftu. 5,000 jechuu maatii keetii mana binna. Maatii keetii birrii 40,000 galchina. 20,000 galchina naan jedhanii na gowwoomsanii lolan raayyaa ittisa biyyaatiin na dabalu abadan hin dabalamu. Ani yoo dabalame wobot dabalama. Waraana adda bilisummaa Oromootitti birrii uummatuma Oromoon na haa qarqaaru. Oromoon na bira haa dhaabatu. Sochiin kamuu mallaqa malee hin godhamu. Wanni ijoollee teenna gowwoomse kana har'a warra hafeeyyuu qabachuu hin dandeenyu jechuudha. Tokko ammoo qeerroon haftee jira. Qeerroo hafte san takaraa sii cuftu barbaadda. Sa'aatii kanatti nam tokko gabbayee dhagaa kararra kaa'u hin jiru. Sochiin qeerroon godhu takka illee hin jiru sa'aatii kanatti. Mootummaa warra hiriira bayachiin qabee akkasumatti itti marsee lolatti oofaa hundaa'uma wala jara lolchiisaa iyyuu. Osoo namni carraa akkasii ta'e akkasiin jettan kana namni gadi isinii bahu jiraate jalqaba jara lolchiisan ta'uun. Warra amma fedhaan uf kenne diqqoo dirqama wal keessa jedhu kanaa miti warra isin amma inni itti yaaddan kana wanni akkasiin ta'u Oromoodhaaf furmaata yoo barbaanne haa ijaaramnu walitti iyyuun hin barbaachisu hayyuu Oromoon qabdu Oromiyaa fi bakka hunda haa fudhannu Ameerikaa keessaa nama qabsoo Oromootitti amanu haa fudhannu Awurooppaa keessaa nama qabsoo adda bilisummaa Oromootitti amanu haa fudhannu Suud Arabiyaa keessaa nama qabsoo waraana adda bilisummaa Oromootitti amanu haa fudhannu Masrii keessaa nama waraana adda bilisummaa Oromootitti amanu haa fudhannu. Hatta Itoophiyaa keessaa kana walitti guurree miidiyaallee dhaabuudhaaf salphaadha. Mallaqa ummata keenyarraa fuudhuudhaaf salphaadha. Bakka maraa miseensa qabnaa jechuudha. Yoo miseensi bakkuma magaalaa mataqa qofa jiraate fakkeenyaa yookaan Kanaadaa yookaan Minisootaa yookaan biyyuma Arabaa wayii yookaan Awustiraaliyaa bakka takkatti yoo ta'e hin ta'u. Jawaar Kaleessa wayita OMN gadhaabee Oromoo sochoosu. Hayyoota Oromoo mataa isaa walitti qabee miidiyaadhaan mataa walitti qabee akkasitti injifannoo goolabee jechuudha. Nuti sarra injifachuu ka dandeenyu ijoollee hafte tanattuuyyuu fayyadamuu ka dandeenyu yoo mataa keenya walitti qabneedha. Hayyoota keenya jiranitti fayyadamnee isaanillee ofitti daballee miseensa ijaarree. Miseensi kun miseensa woboo qofa. Miidiyaan ijaaramus miidiyaa wobooti. Hayyoota Oromoo ciccimaa kana achirratti finnee waa'ee waraana keenyaa qofa nama dubbatu. Nama waa'ee woboo dubbachuu sodaatu miidiyaa keenyarra hin finnu. Miidiyaa maduraan haasa'u irratti xiinxalla isaa oofu inni achuma. Sinigale namni waa'ee woboo dubbachuu sodaatu miidiyaa maduraan irratti xiinxalurra taa'ee haa xiinxallu. Nuti ammoo kana gochuudhaaf tokkummaa nu barbaachisa. Qabsoon dhugaa tana turii dafi allaattii duuti lafa jala allaattiin balaliitee lafumatti deebitee duuti. Oromoon karaan ittiin injifatu tokkochi karaa humna keessa waraana adda bilisummaa Oromoo qofa waan ta'eef dhaloonni har'a nuyi. Warri biyya saniif bu'aa qabu nuyi. Warra nu dura dabre laaluun qabnu har'arraa takka jennee maal akka goonu wal mari'annee gatteennee ilaameen hayyuu Oromoon qabdu biyya kam keessaa jiru Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa kootti obboleessa kiyya nuti qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo ijaaraa jirra miseensa nuu taata yaadaan nu qarqaari mallaqaan nu bira dhaabbadhu miidiyaa dhaabuu barbaadna waa'ee wobo qofarraa dubbanna qabsoo hidhannoo qofa itti amantaa hin amanu fakkiyuu deem jettaan nama karaa kijibaa galgalaa ganama akkas goone kuni soba wayyaaneen irra dippiloomaasii Abiyyiitii fi qawwee wal afoo injifachuu jirti. Isin galee dippiloomaasiidhaa fi qawweedhaan wal afoo injifachuu jirti malee akkuma manni keenya gowwaan kun qalamuma qofa qabatee Itoophiyaa qabachuu yaadan. Itoophiyaa bulchuu yaadu warra. Qalama qabatanii tokkummaa faarsu. Qalama qabatanii tokkummaa Oromoo tokkummaa jedha. Bariin kijibanii irra alaabaa adda bilisummaa Oromoo waliin fotoo ka'uu kan dadhabne maaliif waa'ee woboo irra dubbachuu dadhabdarisi? Hin saalfattaniisi. Baay'inni keessan nagarramtanii baran. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo waliin fotoo ka'uun ajaa'iba isin bareeddana fakkaatti alaabaan. Garuu waa woboodhaa ta'u miidiyaa keessaniin gabaasaa waan jennu hin gabaaftan. Sochii waraanni adda bilisummaa Oromoo waan kana godha hin gootan. Maaliif isin barbaachise alaabaa adda bilisummaa Oromoo waliin fotoo ka'uun? Waanuma san irraayyuu hin jirtanii. Ni yaayyuu hin qabdanii fakkeessitanii birrii guurachuuf jechuusi. No, amma sun tare. Zabanni sun kutee jira.
Ujoolleen isin amma qeerroo jettanillee Abiyyiin dhabamsiise qeerroo. Qeerroo gaafa Jawaar hidhameeyyuu dhabamte. Isin akka gaafa Jawaar hidhameeti humata akka qeerroo qabuu hin dandeenye. Qeerroo Abiyyiin kararraa walitti haree. Ta hafteellee ammoo isumattutti deebi'ee guurachuudhaaf ta'a. Odoo isin himateettan. Odoo isin himateettan osoo isin kijibdan. Baliin kijibdan yeri. Isin agarree jirra amma. Isin agarree amma qabatamatti isin argaa jirra. Osoo isin akkanumatti himateettan qeerroo hafteellee Abiyyiidhaaf walitti guuruuf ta'a. Nama yaadu ka Abiyyiin cinqaan qabu inni waan akkasii. Dantaa isaatii miti. Abbaan fedhe waan fedhe yoo ta'e walitti funaanee raayyaa ittisa biyyaatiif. Walitti funaanee ila kanuma wanni deemuudhaaf deemu. Kanaafi yaada kiyya kanarratti waan hojjetamaa jiru jira. Ummanni Oromoo bal'aan hundi keessa waan kanarratti qopheessitanii sochiin godhamuudha qaba. Tokko kana har'aa fi miti osoo hin ta'in boriif dalaguun nurra jira. Waraana keenya waraana irra sochii godhaa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo bakka meeqa bilisa baase? Magaalaa meeqa bilisa baase? Magaalaa meeqa bilisa baase waraana adda bilisummaa Oromoo? Kanarratti tumsuun nurra jira. Hoogganaa isaanii daayirektii akka isin ummanni miseensaa nu shakkine daayirektiidhaan miidiyaa keenyarratti akka yaada Tigraay kanatti sagalee isaa isin dhageessifna yoo Oromoo isin waliin dhaabattan. Jawaar Mohammad qabsoo karaa nagaatii wayyaanee hinjifate. Nuti ammoo qabsoo karaa hidhannootiin Itoophiyaa hinjifachuudhaaf yoo isin na waliin taatan yoo tokkummaa qabaanne yoo Oromoo bakka kamiiyyuu ijaaramnee miseensa qabaanne ni hinjifanna. Akkuma Jawaar kaleessa hinjifate jechuudha. Akkuma Jawaarii fi qeerroon kaleessa wayyaanee cabsitetti nutis impaayera Itoophiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan qeerroo har'a manatti hafte Abiyyi irraa carraan nu hambise waliin ta'uudhaan sochii goonee hin injifannaa jechuudha. Kanarratti waadaa galiigallee haa kaanu. Jawaar kaleessa waadaa isin walii galchee waadaadhaan wayita isin qabe waan isiniin jedhe san galmaan gahee hinjifate. Har'a ta'uufiitiyyuu nama isa baasu dhabee mana hidhaatti jabe. Maaltu achittis hambise? Warra nuti hayyuu jennee jala deemnu Jawaariin hidhaa hambise jechuudha. Tarsiimoon hin jiru karaa takkan kaayan zim. Guyyaa mara xiinxalla kadhannee dadhabne xiinxalla maali xiinxalli akkana waan hima isaatu wallaaleen xiinxalluma akkanaatu jarana gabaasaa waraana kana sochiisa no mee ani barka na ajaa'ibe nam tokkorraa barata waraanni adda bilisummaa Oromoo ummanni Tigraay hamma tokko Abiy Ahmed ka ofirraa qabuu danda'e karaa kamiini karaa hidhannootiin sochii hidhannootiin malee dippiloomaasii qofa maaloo Ameerikaa na dhaqqabi Ameerikaa Abiyyi birrii dhoorgadhu Awurooppaa Abiyyi birrii dhoorgadhu jedheetii miti taa'ee lolaatiniin ture taaggalaatiniin ture har'a dachii ofii irraa baasee dachii ambaa irraa lolaa jira jechuudha Tigraay. Oromoo maaltu kana si dhoorge ittiin amannu kaa marti isaa dhaqee alaabaa adda bilisummaa Oromoo waliin fotoo qacam kaameeraan talekaa fotoo hin bareeddii miree alaabaan fotoo ka'e waliin woboo dubbadobbo no cim jedhe bakka. Fotoo bicha alaabaa wajji ka'uudha hojiin isaanii. Uffata woboo wajji uffachuudha. Waa'ee waraanaa hin dubbatan. Akka bilisummaa soitan ta'in. Inumaayyuu yaadamu hundee kana tasumallee. Kanaafi kun ergaa kooti. Bilisummaa dhugaa goonfachuu yoo barbaanne ilmaan Oromoo hunda keessanuu isin barbaanna. Ka Suudii jirtu si barbaanna. Ka qabsoo Oromootitti amante. Nuti hin barbaannu warra qalamaa. Sinii galee warra qalamaa sin barbaanna. Hayyuu sin barbaanna. Yaada nama nuu kennu garuu qabsoon teenna qabsoo hidhannooti. Qabsoon teenna qabsoo waraana adda bilisummaati. Nama waraana adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru san deeggaruu barbaanna. Nama waraana san nuu tumsu barbaanna. Kanarratti ammoo miseensa gahaa horachuu barbaanna jechuudha. Addunyaa kana mara keessatti bakka ilmoon Oromoo jirtu maratti nama qabaachuu barbaanna. Kanarratti miseensa namni ta'uu barbaadan gaafa haalli mijjee wanni sun jirra oolee ijoolleen irratti dalagaa jirani wanni sun dhumate isin beeksifna. Warri quuqama sabaa qabdu ka kijibduun ta'in ka akka oppodiyoo birriidhaan dalayduun ta'in qophaaya wanni kuni gurra isin haabuutuu fi waan dalagamaa jiru jira kanarratti hojjechuudha qabna. Miidiyaallee gadi dhaabna isintu gadi dhaaba ummannummaan kun isin hin sobnu ammoo qabatamatti waan hojjenne san qabatamatti isin argisiifna. Akkuma kaleessa Jawaar Mohammad isin agarsiisetti qabatamatti isin agarsiifna. Ajajoota waraana adda bilisummaa Oromoo bakka kamuu jiran barbaannee sochii waraanaa keessatti maal isaan akka barbaachisu akkami socho'uu akka isaan danda'an hanqinni isaanii maal akka ta'e kana gaafanneetiin akka sochiin keessan cimee waraana adda bilisummaa Oromoo ta'u isaanis akka mallaqa argatanii fi ijoollee teenna har'a rakkina birrii irraa kaka'e mootummaa dabalamaa jirtu kana mindaa haganaa maatii keetii kafaleedhee mootummaan ijoollee teenna guurataa jiru kana nutis mindaa maatii isaaniitii fi ijoollee teenna qabsoo waraana adda bilisummaa Oromootiin dabalamanii kafallu qabaachuudha qabna. Oromoon bal'aadha. Yoo tokko taanee tumsine yoo deeggarsa qabaanne
Keessaaf alaan jechuudha. Kanaaf gaafa nu jabaanne ammoo uummanni keenya kabiyya jiru maatiin keenya amma OMN jawaartu gadi dhaabe. Abbaan qabeenyaa Oromoo OMN dhaa birrii kennaa ture. Sababii isaa maaliif? Bu'aa qaba waan ta'eef miidiyaan. Akkasuma yoo nullee jabaannee hojjanne abbootiin qabeenyaa Oromoo mallaqaan nu bira dhaabachuu danda'an. Ifaajee keenya qofatti naftu bara. Harka garaa jalaatiin hayyuun Oromoo beekaan Oromoo dureessi Oromoo hin jira. Si kenna mallaqa si qarqaara. Ati waan qulfii hojjatte bu'aa qabdaa jechuudha. Si galee kanarra dalaguun dirqama kenna. Yaa bilisummaan karaa takkatti qofa kanarratti hin dalayna. Hujiidhaan isin agarsiifnallee. Hujiidhaan. Ustaazota keenya akka Kamaal Heboo yeroo gabaabduu keessatti hunda isaanii waraana bilisummaa Oromoo irra warra qabsorra jiru qunnamnee kallattiidhaan akka isinis yaada isaanii dhageeffattan gara miidiyaatiin gara kamiinuyyuu akka isin kana mara dalaguun irratti hojjechaa jirra. Nu faana dhaabbadhaa guyyaa guyyaan ga'e nuutumsaa Oromoo. Ammoo miseensa barbaanna irra caalatti nama barbaanna. Iddoo kamiyyuu nama barbaanna. Ka Awurooppaa keessa jiru nama barbaanna. Ameerikaa nama barbaanna. Awustiraaliyaa nama barbaanna. Kanaadaadhaa nama barbaanna. Su'uud Arabiyaa keessa miseensa barbaanna. Awurooppaa biyya 28 keessa miseensa barbaanna. Biyyoota Arabaa Suudaanii macarrashaa. Suudaanii maami amma biyyi akka Afrikaa keessatti ijoolleen teenya baay'inaan jiran. Ammallee bakkeen rakkina qabdu achumaami achii miseensa barbaanna. Nama yaadaan nu qarqaaru yoo mallaqallee dhabe. Kan nu tumsu. Sochii keenya kana keessatti ka hirmaatu nama akkasii barbaanna. Masrii keessa iddoo kamiyyuu Oromiyaa keessa woboo jira. Woboo kanatti ka dabalamoo dargaggoo barbaanna. Qeerroo barbaanna. Kana ammoo mallaqaan malee sochoosuu hin dandeettu. Kana ta'uudhaaf miseensa barbaanna jechuudha. Miseensa bal'aa akka jawween gadi dhaabee waan qulfii qabdu dalage sanitti nama qulfii qabannee waan qulfii isinii dalayna Oromoo. Maatii dha'e sanitti nutillee takka jennee huu jennee jira sagaleen kiyya intarneeta na fakkaatte. Sagaleen kiyya hin jira mi'amman jira na fakkaatte. Asii intarneetni na qabee qo'ame. Dalage sanitti nama qulfii qabannee waan qulfii isinii dalayna Oromoo. Maatii dha'e sanitti nutillee takka jennee huu jennee jira sagaleen kiyya intarneeta na fakkaatte. Sagaleen kiyya hin jira mi'amman jira na fakkaatte. Asii intarneetni na qabee qo'ame. Dalage sanitti nama qulfii qabannee waan qulfii Oromoo. Maatii dha'e sanitti nutillee takka jennee huu jennee jira sagaleen kiyya intarneeta na fakkaatte. Sagaleen kiyya hin jira mi'amman jira na fakkaatte. Maali komantiin sagaleen kiyya hin jira isin bira. Sagaleen kiyya hin jira isin bira. Okay, bareeda naasa amma bakka. Kanaafuyyuu waan akkasiitti irratti dalaguun dirqama kenna jechuudha. Yoo dhugaa bilisummaa ka barbaannu taate bifa kanaan irratti dalaguudha qabna. Waraana keenya kadhaasaa jirus deeggaraa kaafee irrattis dabalaa karaa saniin itti jabaachuun dirqama kenna. Tokko kana. Kabiraa ammoo wanti ani isin haasa'uu barbaadu maali? Wanti ani isin haasa'uu barbaadu inni biraa waa'ee
ijoollee amma funaanamanii kanarratti jechuudha. Karoora mootummaan amma qabatee deemu kanaa fi waa'ee ijoollee amma walitti qabamanii irratti jechuudha. Ijoolleen amma walitti qabaman kuni nama meeqa walitti qabamee maaliif walitti qabamanii isa jedhuu fi yaada ijoollee kanaa irratti waa'ee ijoollee kanaa irratti waan jedhu qaba. Tokkoffaa waan amma dhufuudhaaf deemu isinitti hima. Waa'ee amma ijoollee kanaa irra jechuudha. Wanti dhufuudhaaf deemu ijoollee amma walitti qabamaa jiran kana karaayyaa ittisa biyyaa oofuudhaaf leenjii godhamaa jiran kana isinii galee ijoolleen kuni amma waan ajaa'ibaatti dhufaa jira. Akkuma argaa jirtan kana lola amma naannoo Tigraay keessa geggeeffamaa jiru nama booji'amu yoo gaafattan namni leenjii hin fudhatu. Akkanumaan akkuma dhufeen gara wanni itti dabra. Gara lolaatitti jedhu namni ammoo akkasitti loluu hin danda'u. Injifachuu hin dandeessu lola akkasii jechuudha. Kanaafuyyuu amma maaltu dhufuudhaaf deemu? Waan dhufuudhaaf deemu amma waan natti dhagaame tokko jira. Mootummaan kuni yoo diqqaate dhiifama nuuf kolcha asii rakkoo teeknikaa feesbuuka kanallee baay'inaan akka nu naasofne nu guraa jiru. Kanallee amma kun rakkoo fidanii amma sa'aatii tokko akka ni naasofne wanni godhanii san amma sirraa'ee jiran fakkaataa sagaleen kiyya isin bira yoo ga'e achumaan dhageeffattan jechuudha. Maaltu deemuudhaaf deema? Ijoollee amma Oromiyaa keessaa walitti qabamaa jiran yoo diqqaate nama 500,000 kaleessa nama 20,000 waan guddaa godhaa turre. Wayita mootummaan naannoo Oromiyaa waraana nama 20,000 eebbisee waan akkasii mul'isu waan guddaa nutti fakkaataa ture. Har'a ammoo maa inni argaa jiru? Miiliyoonaan uummanni gara waraanaatitti oofe mootummaan kun. Amma maaltu dhufuu deema? Isinitti mana geeffadha. Amma uummanni biyya keenyaa jaalatee osoo hin ta'in dirqama waan uummanni keenya godhu jira. Nutiin har'a Abiyyiin jaalanne, nutiin har'a Abiyyiin deeggarre. Wanni kun nama kamuyyuu waan hanqatu miti. Sababiin isaa waan kana dhageeffadhaa sirriitti. Tokko, ijoolleen amma waraanaaf ooman nama 500 kana maal nyaatan maal dhugan? Mee kana ugaafadhaa bakka jirtanitti. Ugaafadhaa mee bakkuma jirtutti nama 500 hin caala. Waraana duraanii qallaba qaba. Ka ammaa qallaba qaba. Ijoolleen kun akka maatii jalaa dhaqaniin bakka fedhan osoo deemanii dirree lolaa haa deemanii nyaatu malee loluu hin danda'u namni. Osoo nyaanne loluu hin dandeettu. Osoo garaan keessi beela'u xiyyiitii tokkosuu hin dandeettu. Dirqama nyaata si barbaachisa. Kanaan dura raayyaa ittisa biyyaatiif jedhanii nama sangaa 2 qaburraa sangaa tokko fuudhan tokkotu hafeef. Amma tokkocha hafee magaalaa tokko keessa walii qabaa jiran. Isa dhumaa irratti dirqamatu dhufuudhaaf deema. Nam tokko osoo nyaanne xiyyiitii tokkosuu hin danda'u. Mootummaan kuni waan dalagu kana keessatti waan osoo itti yaadin godhaa jirutu jira. Tokkoffaa sababiin isaa waraanni baay'achuu namaa miti. Ani yeroo tokko maaltu na dhagama beeytanii? Abiyyiin ama wayita ijoollee Oromiyaa keessaa akkanatti kumaatamaan raayyaa ittisa biyyaatitti oofu jedheetiniin ama Finfinnee keessatti Adaanech Abeebee kaleessa waamicha dhiyeessitee turte. Qeerroo magaalaa Finfinnee jirtan karaayyaa ittisa biyyaatitti dabalamtanii warri hin dabalaminis kottaa itti waamicha dhiyeessite. Har'a akkasiin agartan sanitti addabaabayii masqalaa jiran irratti kumaatamaan qeerroo kumaatamaan hiriiree dhaabataa jira. Jarana namni kun maal nyaachuudha? Maal dhuguudha? Uffata reenjarii qopheessanii lafa jira rakkoon qabu gatii isaan laalanii mootummaa warshaa keessaa dibaasee itti kenna. Rakkinnan qabu kun reenjarii uffatanii deemuu ta'e Tigraay nama. Reenjarii uffattee Tigraay dhaquudha. Achi yoo dhayxu ammoo yoo nyaanne yoo dhuyne xiyyiitii tokkosuu dandeessa. Ammoo nama kana baay'atu kana maal nyaachisuu jedha mootummaan kun. Kanatti yaaddanii jirtanii. Kana gaafataa jirtanii uummanni keenya hayyuun keenya kanarratti yaadni keessan maal fakkaatame? Waa'ee kana irratti jechuudha. Uummata amma inni walitti qabaa jiru kana qallabni uummata kanaa eessaa dhufuudha heda? Mindaan uummata kanaa eessaa dhufuudha heda? Kana wal gaafachuun dirqama kennaa jechuudha. Tokko kana amma rakkoon guddaan. Namni martuu amma gammachuudhaan muuziqaa itti bananii jennaan wal jalallaalee martuu anillee raayyaa ittisa biyyaa ta'a anillee raayyaa ittisa biyyaa ta'a jedhee itti utaalee itti saabate. Kaan ammoo dirqamaan mootummaanuu godhee itti oofe. Amma waan dhufuu deemu jira kana boodatti. Kanarraa maaltu dhufuudhaaf deemu? Qarqaarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhamee mootummaan Itoophiyaa yeroo gabaabduu keessatti murteessee lafa kaaya. Mallayni hagana, midhaan hagana, sangaan hagana, re'een hagana, hoolaan hagana, maatii tokkorraa birrii haganaa fuudhamuudha qaba. Maatii tokkorraa midhaan kumtaal laganaa fuudhamuudha qaba.
maatii tokkorraa hoolaan haganaa fuudhamuudha qaba maatii tokkorraa birriin haganaa fuudhamuudha qaba jedhee mootummaan Itoophiyaa lafa kaa'uudhaaf deema qabadhaa waan kana akkasuma qura qabadha ufi nyaachisuu bara mootummaan ummata kana eessaa fuudhee nyaachisa birri isaan raayyaati sabiyyaati lubbuu ifi kennanii isinii lolaa jiru isin ammoo nyaatan bira dhaabbadhaa jechuuf deeman kana ammoo ummanni biyya keenyaan beeytan rakkoo biyya keessa jirtu namni tokko uumamumaanuu hiyyeessa jira ka horii hin qabne jira ka hoolaa hin qabne jira ka qonna sanuuyyuu qotatee midhaan sanuu hin qabne jira mallaqa ammoo mallaqa beeka akka inni murteessu hin beeynu birrii meeqa akka mataan irra kaa'u hin beeynu wallaahi wanni kun amma yeroo gabaabduu keessa waan jirra oolu sababiin isaa homa yoo akkanatti illee laalle lafarra jiru dhufuu danda'uudhaalle sababiin inni dhufuuf dirqama dhufa kuni namni kuni waraanni kuni nama 500 kana maan nyaachisa Abiyyi Tigraay deemanii lolanii injifannoon galuudhaaf nyaachuu qabu bar dirqama nyaachuu dhuguu qabu bakka kaambii leenjii itti fudhatan dirree waraanaa geeffamanii bakka leenjifamanitti nyaachuudha qaban dhuguudha qaban osoo hin nyaanne osoo hin dhuyne osoo hin dhiqanne jireenyi hin deemu jedhan bakka feete yoo jiraatte kuni wasaan jedhamee ka dhiqataa dhiisaayyuu nyaataa fi dhugaatiin dirqama nama kamiif dirqama namummaatiillee ka rabbiilleen uumamaan waa sadiin keessatti kaa'ee jechuudha nyaachuu dhuguun dirqama kanaafuu nyaanni ijoollee karaa eessaa dhufuudhaaf deema mootummaa irratti hin fakkaatin ummata irraa guuramuudhaaf deema mallaqa qarqaarsaa jedhamee akka guutuu Itoophiyaatitti wassanamuudhaaf deema mataa maatiitiin godina irratti ganda irratti waradaa federaalaatitti hojjataa mootummaa daldalaa naggaadee dhuunfaa hundi isaanii warroonni mana kamuu dalaydu hundi isaa itti qophaa'aa jira barra nama kana akkana baay'atu wali qabee maal godha Abiyyiin kophaa isaa wanni inni godhu hin jiru ummatuma kanarraa waan isaan barbaadan funaanaa jechuudha amma nam tokko hagammaa kan argaa hin jiru harka dha'uu malee ummanni raayyaa ittisa biyyaattis saabatee ka hafellee afaan jiru baasii nagasii magaalaa sanii bahee makiinaa nagasii bahee galmi sun guutee qeerroo magaalaa akkanaa wayita gara raayyaa ittisa biyyaa shanya'an maan nyaatee dhuga namni loluudhaaf nyaachuu qabda dhuguu qabda jabaachuu qabda qaamni kee kana yoon qabaanne sochii godhuu hin danda'u mootummaan ammoo ijoollee tana nyaachisuudhaaf mallaqa okota isaatiin baasu kiisii isaatiin baasu ummata irraa fuudhaa jechuudha wanni kun amma wanni nama dhibu maali beektanii yeroo takkatti hima goona numartuu dirqama amma fakkeenyaaf ammas taa'ee isinitti haasa'aa miti dirqama biyya san keessaa namni zarii hin qabne hin jiru waan achi dirqama irra kaansan namni kamuu numa godha haa jennu gizee takka haa godhaniyyume dirqama garuu wanni kun waan har'a dhumatu miti lolli kuni lola guyyaa takkatti dhumuu miti lola guyyaa lama dhumuu miti lola guyyaa sadi keessa dhumuu miti waan yeroo takka qofa qarqaartee dhiisuu dandeettuu miti yaani baay'ina waraana kana lalame walakkaa miliyeena tokko oli wanni amma ijoollee nama walitti qabaman kakaleessaa dhiisa waan duraan achi turu raayyaa ittisa biyyaa duraan achi jiruu fi liyyuu haayilii Oromiyaa milishaa inni leenjise kanaan dura itti dhiisi ani wanni ani irraa haasa'aa jiru ijoollee amma maayii kana waliif funaanaa jiran kana ani waan kana maaltu na dhagama beektani yeroo tokko Tigraayin sodaachisuudhaaf waan dalagan na fakkaata malee Abiyyiin dhugumatti nama 500 walitti qabee maal nyaachisuu hedaa maal obaasuu hedaa an gaafii na fida kun waraana baay'isuu miti dubbiin waraana qabdu san inkibikaabii isaa gooteef nyaata waraana sanii ga'u yoo addan baasin waraanni yoo baay'ate si nyaata bar maal nyaata ishi akkam godhatilla namni beela'ee bar si nyaata bar namni beela'ee si nyaata waraanni kun ammoo garaa qullaa maa godhuu hin dandeettu ijoolleen tunarra leenjii yoo fudhatte maal nyaatti maal duyti nama 500 wanni arruba qofa Tigraay dhaqanii Tigraay lolanii injifatanii lolli dhaabatu miti gara deebitee yookaan gara hojii idileetti deebitee hojjetattu miti ijoolleen tun kalas deemtee jirti abbaan lola fudhatee akka leenjii taraa wal jalaa fudhatanii abbaan leenjii fudhatee xumure yookaan gara Tigraay deemaa yoo carraan isaa guyyaan isaa ga'e achittuu hafaa yookaan ammoo injifatee galaa hin beekamu san rabbitu beeka walumaa galatti jiran Tigraay deemuun duratti leenjifamuudha qaban leenjii kana fudhachuudhaaf iddoo leenjii kanatti nyaata dhugaatii isaan barbaachisa sangaa fakkeenyaaf har'a amma magaalaa takka keessa Abiyyiin deengadda sangoota guuraa jira jenne sangaa 1,100 magaalaa takka keessa yoo guure nama laala baay'ina ijoollee kanaa baay'ina waraana kanaa laala raayyaan ittisa biyyaa amma daangaa Tigraay lolaa jiru qarqaarsa barbaada namni baay'inni isaa hisaabni isaa namni waan suumaa kenna namni baay'ee guddaadha hisaabni namaa baay'eedha sangaa kana yoo takka sangaa tokko yoo qalan nama meeqan nyaata nama 10 20 30 caalu walii galatti nama 500 kana maal nyaachisuu edha mootummaan kun maal obaasuu edha
kana waan badaa wanni akkana badaan jiru isin warra raayyaa ittisa biyyaa ta'ee deemee lola jettanii warrummaan kuuwwan irratti rakkoon as deemaa jira ummata biyya sanii irratti rakkoon as deemaa jira birrii kafalisiin jechuudhaaf deeman jarana kuni waan inni ollee baal taatanis dirqama malafa jiru bar ijoollee kana mootummaan ufii isaati baajata har'a qarqaasa addunyaan qabu Abiyyiin Ahmed jarana wanni isin beekuudha qabdan tokko Abiyyiin Ahmed qarqaasa addunyaan qabu dippiloomaasiin isaa hin jiru Awurooppaa Ameerikaa maalii biyyi duraan isaan waliin jirtu waan isaa gootu har'a irraa dhaabatte qarqaaruu didde ijoollee kana eenyurraa barbaada gibira ummanni keenya kafalu keessaa haga danda'een godha san birriin hin jirtiif hin jirtu isatu beeka kaleessa lafa jechuudha kabira ammoo ummata Itoophiyaa irraa barbaada ummata Itoophiyaa yoo jennu hunda isaa ati Oromoo ta'ii sabaa waan feete ta'ii hunda kee dirqama baata akka naannootitti goddi gandarraa kaatee haga federaalaatitti dirqama sirra kaayama mallaqa sirra kaayama nyaata sirra kaayama dhugaatii sirra kaayama kana hunda godhuudhaaf ammoo kuni waanuma sirriidha garuu ammoo haga yoom akkasitti namichi sangaa tokkocha qabu tokkocha kenna achi booda namichi sun maal ta'a inni illee xawaalii raayyaa ittisa biyyaa ta'uu dhaqa maal godharee sangaa qabu tokkocha irraa fuudhanii nyaata qabu tokkocha irraa fuudhanii anillee raayyaa ittisa biyyaa ta'a jedhee harka baasuu malee carraa isaaf hin jiru bar dhumate waan biraa waan godhu hin qabu birrii fidi jedhaniin hin qabu sangaa fidi jedhaniin hin qabu midhaan fidi jedhaniin hin qabu maaliif hallisa raayyaa ittisa biyyaa ta'u deemee loluudha dirqama kayoo inni kana finne hin hidhama ati shanee deeggartadhaniini ati wayyaanee deeggartadhaniini raayyaa ittisa biyyaatiif qarqaarsan godhe rakkoo guddaa akka baaseetuma deemuudha innis maaliif halli biraan jiru ka biyya san keessatti wanni ay deemaa jiru waan ulfaataadha wanti dalagamaa jiru waan badaadha waan badaa ajaa'ibaattuu dalagamaa jira jechuudha kanaaf ummanni Oromoo bakkuma jirtanitti jechuudha waan badaas deemaa jira jechuudha waan ulfaata waan ammanan jedhamne jechuudha maaliifi waan kana gammaa namni irraa dubbataa hin jiru ani yeroo tokko akkana taa'ee olaalu maal godha beektanii Abiyyiidhaaf akka godhaa jiruuf ummata Tigraay sodaachisuudhaaf ijoollee walii qabeetiniin kana godhaa irra malee nama kana maratin bakka takka walii qabee nama 500 nyaatumaa fi dhugaatii isaatu iyyuu hin danda'u sila maal godhu edaa ka jedhu na dhagaa wallahi dhuga baar maal godhu edaa attan Ameerikaan akkanatti yeroo takka waraana leenjisuu hin dandeettu biyyummaan quuftuu isin jettaniisu Ameerikaan maan amma akka addunyaatti tokkoffaatuni waan amma akka isin Abiyyiin godhaa jiru kana godhuu hin dandeettu baajata waraana tokko nyaachisuu ulfaata amma ammoo waraanni kun nyaatu malee dhugu malee lolu kana irratti ummanni keenya uf qopheessuu qaba kanaafis jechuudha abbaa waan qabu danda'ee kafalu inuma kafalata ka danda'een kafalanne ka sangaa tokkocha qabu kanaan dura irraa fuudhanii kanaan dura akkuma isin agartan miidiyaan Oromoo gabaasaa ture sangaa lama qabaa lama keessaa tokko narraa fudhatanii tokkocha naafee amma waan qotadhuu hin qabu jedhaa ture qotee bulaan kanaan dura amma ammoo wanni sun ammoo san caala jabaate amma dubbii zabana kanatti amma gizee kana ammoo namni Abiyyii dura dhaabachuu danda'u jiru sababiin isaa mana keessaa dargaggeessi gabbee lolat deemaa jira ati ammoo akkamii sangaa kennuu dhabdaa jarri lubbuu fiituu kennanii siin jiran ati ammoo rakkoo mateetii fi malee itti dabuu fi miti jara naannomaan qabu midhaanis hin qabu birris hin qabu mee maal godhashi anillee raayyaa ittisa biyyaa ta'a yoo jedhe malee carraan biraa dhabamuu deemaa jechuudha kuni waan ulfaataa rabbi biyya sanii buuse waan hiikkaan isaa namaan galeedha amma har'a fakkeenyaaf nam tokko gammachuu harkatumaa jira wayyaanee injifachuudhaaf dargaggeessa gana bahee baale keessaa gana bahee jimma keessaa gana bahee arsii keessaa gana bahee harargee keessaa gana bahee naannoo amaaraa keessaa dargaggeessa gana eenyuun loluu deema beektanii kuni marti ummata Tigraay Itoophiyaadha maal lolaniin jalqabumaayyuu loltaniin nama kana mara maal nyaachisuu eddan maal obaasuu eddan tokkoffaa ijoolleen kuni akka amma isaan jedhan kanatti reenjarii uffata qofan qabnaaf uffata warshatti ol naqanii uffata gabbaasanii uffadhu atillee poolisii taate akkana godhe shakshak godhe akkana keessa kaadhu asiin itti galchi tokko si'anii deema namni kuni beela hin danda'u dhugaatii hin danda'u wayita deemee kiiloomeetira meeqa deemu waf jedhe gaafa dhaqee jarattii bira dhaqu jarri warra dhiiga namaa dhuguu barate warra dantaa namatti hin qabne warra akka shunkurtiititti si aggarafaaf kana bira wayita dhaqan nama lamaa sadi wayita jarri duratti godhan namni xiyyitii tokko sun jiru harka kennachu kana keessatti injifachuun eessa jira namni akkamitti osoo leenjiin fudhanne dirree waraanaa deema amma mucayyoo har'a dhageeffattan san ani wanna takkan leenjii ta'edhanii na waaman malee leenjii wayiituun qabu akkaataa iyyuu hin beekuu jette ka'ii jennaan ka'ee dhufee waan godhuun qabu amma immoo rabbiin carraa isii hambise miskiina laalame lubbuun nama akkanatti hafti jedhan nama haqa qabu nama badii dalaguudhaaf hin deemne
wallahi rabbi tusaatumsa miskiina ani maal jedha beeytani warri Tigraay dhaqee carraa harka kennachuu iyyuu argate warra guyyaan isaan gayini guyyaan namaa ga'u malee hin du'u namni quba qabaadhaa Oromoo guyyaan namaa ga'u malee hin du'u namni lola akkasitti musiibaa san keessatti osoo akkanatti hiitii kan harsi godhan carraa argattee harka kennachuun guyyaan kee hin geenne jettee wasanuu qofa bakka guyyaan kee hin geenne jettee murteessuu sirra jira malee lakki wayyaaneen si yaaddeetii miti maaliifi sababiin isaa namni callisee walitti tokkosa jalqaba harka kennadhuun duratti jalqaban lolanii mi jedhan tokkoftee isa dhumaa irratti harka kennadhaa yookaan hidhumtanii waan jedhu wayii sagalee guddiftuudhaan iyyamaa bara namni jalqaba osoo xiyyiitiin tokkofne harka kennatu hin jiru wayita xiyyiitiin tokko kana keessa nama meeqatu xiyyiitiin irra buutee luka dhooyitee yookaan qaama isaa dhooyitee ajjeefti rabbiin ammoo kana keessaa nama hambisee warri carraa argatee harka kennate guyyaan isaa hin geenne jedhamee ilaalama jechuudha. Anama mucattiin afaan Oromoo malee afaan Amaariffaa hin dandeenye irra wayita Facebook irra isin olii gad oofaa jirtan suni garaa na nyaatte dhugaa rabbiititti. Ummata miskiin akkanaa kana manumaa gadi baasanii reenjarii itti uffisanii deemuun injifannoo miti jedhan kun. Injifannoo miti nama kudhaniittu waraana 500 kana booji'a bara. Baay'een namaa laaltan isin. Baay'ina laalurra ajjeesuu danda'a. Waan jedhu laaluu isinirra jira. Seera lolaan beekuu sila bilisiginnaan kun akkami jira baran. Bilisiginnaan yoo seera lolaan beekne uummatan fixina. Lola jechuun jalqaba jeeshii jechuun waraana jechuun nama ajjeesuu danda'u qofatu loluu qaba. Mucayyoon ammaarra isin argitan sun nama ajjeesuu danda'u miti. Onneen isiin ayyamu ajjeechaa namaa irratti hin ayyamuuf abadan. Nama ajjeesuu irratti onneen isii hin ayyamu ani kalallee hin beeku maatii kiyyanna deebisaa dhaarti ka akka isii kumaatama jira jechuudha ka carraa dubbachuun argatiin sababiin isaa namni tokko abbama fedhee yoo ta'e uffatuma itti uffisee oofuun sirrii miti namni kun ajjeesuu danda'a wayi bilaashuma oofna madaalu sirra jira kuni seera lolaa keessatti madaalama xilaataa wayita wal loltu nama ajjeesuu danda'u jira nama ajjeesuu hin dandeenye jira namni marti nama ajjeesu bara kanaafi wanni nama bilisiginnaan dalagaa jirtu nama baay'ee qabnaa waan jedhu wayii argisiisuufi malee injifannoo natti hin fakkaatu sababiin isaa baay'ina nama kanaa qabna nama 500 guyyaa takka walitti qabne yoo barbaachisaa ta'e miiliyoona walitti qabna waan jedhu wayii ergaa wayii dabarsa malee isin injifanna waan jedhu qabuuf keessa sababiin isaa nam tokko nama injifachuudhaaf leenjii gahaa qabaachuudha qaba tarsiimoo lolaa qabaachuudha qaba akka itti loluu fi akka itti lolchiisu beekuudha qaba. Maaliif lolaa yoo hin beekne akkaataa itti lolchiiftu yoo hin beekne leenjii gahaa yoo hin qabaanne xiyyiitii firee sadii keessa sii naqanii deemii loli wayita siin jedhan takkaaf lamaa dhukaaftu san osoo nama takka ijaan hin argin dhukaafta bara. Osoo nama takka ijaan argin shokok yoo waa jedhan pum tokkofte takka xiyyiitii lama siyafa. Ammallee dhufee waa shokoisan tokkofte lammaffaallee takka deebite osoo nama takka najjeefne xiyyiitiin tee sadiin dhumatte. Isa dhumaa irra maaltu si eeggata harka kennachuudha jechuudha. Dogoggorri dalagamaa jiru kana amma wanni bilchiginnaan amma itti Tigraay dadhabdeef kana ijoollee xiyyiitii qullaa firee sadii naa kennan ja'a marti isaa kunis firee sadii sunis firee sadii fireen sadii maal godha baay'ina namaa qabaachuurra baay'ina xiyyiitiitu caala yaa banii adam yaa warra bilchiginnaa silaa siyaafni isiniin galu nama baay'ee qabaachuurra xiyyiitii baay'ee qabaachuudha wayya waraana adda bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabdan sababa maali baay'ina namaa osoo hin taane baay'ina xiyyiitii qaba nama tokkocha xiyyiitii 100 baatee deema yoo akka haxiyyaa leenjii lolaa gahaa waan qabuuf xiyyiitii 100 san takkatti bilaashan godhu woboon xiyyiitii 100 isaa bilaashan godhu lafan buusu seeraan itti fayyadama jechuudha warri mootummaa kun ammoo firee sadii keessa kaan firee sadii san akkati tokko sun beeku yoo waa shoko isan tokko se keessa dhumatte achi booda carraan isaan qaban harka kennachuudha baay'inni namaa maal si fayyada baay'inni namaatii mika si fayyadu baay'inna rasaasaati jechuudha sanirraan ammoo loltuu gahaa qabaachuudha qabda tektika lolaa gahaa yoon qabaanne wanni fidu hin jiru ammaan fakkeenyaaf nama 500 fide mootummaan 500 qopheessee 20 qopheessee takka wanni dhufu hin jiru wanni dhufu sababiin isaa anarra akkanatti bakka jiru kanaa fuudhanii osoo lola na oofanii wanni fidu takka illee hin jiru hin lolu malee akkamitti lolle anarra nama ajjeesuu hin beeku ajjeesaan turre dhiiga namaa jiisaan turre leenjii natti hin kennine akkana godhii tokkosii qofa natti himanii reenjarii na uffisanii na ergan ta'i bakka midhaqeetiin nama akkanatti dhiiga nama dhangalaasu guyyarraa dhiiga karaa akaafaa baatee gurmurra kaatee deemaa baru manni gurmuu isaanii irra kaatanii akaafaa itti wayita du'e awwaalaa kararraa of jalaa guuraa
isaan biratti nasbeen namaa homaa ittiin fakkaattu garuu ammoo ijoollee oromiyaa keessaa walii qaban miskiinnan tanaafi milishaa naannoo amaaraa keessaa amma tigraay deemu kuni abadan sinin jala wanni abiyyiidhaa fidu takkallee hin jiru kanan dogoggorina abadan baay'inni namaa homaa bu'aan qabu osoo baay'inni namaa bu'aa qabaate har'a oromoo silaat biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti namni nu jala dubbatu hin jiru ture kanarraayyuu baradhaa jalqaba akka Itoophiyaa keessaatitti osoo baay'inni bu'aa qabaate silaa oromoo namni maqaa isii kanaan diqqoma lubbuuf dura dhaabatu hin jiru ture miliyoona 60 turre nuti tigraayin har'a ummanni Itoophiyaa isin jettan kun marti loleenii dadhabaa jiru tuni miliyoona 6 bar baay'inni maanuun fayyadin tayyib ka Abiy ama fayyadu nama 700 800 qabaachuun Abiy ka fayyadu oromoo miliyoona 60 ka qabnu numaa jawaarii dhaabaasuu dadhabne baay'inaa miti dubbiin jaran dubbiin baay'inaa gafiti qulfii ta'uudha qunna garii qabaachuudha agarte qunna garii si barbaachisa malee baay'inaa osoo fayyade oromoo fayyada oromoon miliyoona 60 tigraay miliyoona 6 ummanni Itoophiyaa miliyoona 110 keessa miliyoona 90 meeqatu isaanii lolaa jira miliyoona 110tu tigraay lolaa jira akkam isin fudhatanii san qofa irratti dabalamee eltiraan lolaa ni jirti miliyoona 6 kanaan maa hagarraatitti harka kennachuu dadhaban hin kennan wanni baay'ina osoo hin taane hayni jirtu sun qunna garii qabaachuudha Abiy Ahmed amma nama 500 qopheessee lola oofu osoo hin taane xiyyiitii hagam qabaa namni lolaafan ergu kun nama akkamii osoo adda baafate dansaadha ilaalcha kooti kun akka siyaasaatitti akka amma daalutti kana baay'inni oromoo waan fayyadin Abiy illee hin fayyadu waraana baay'ee qabaachuun isan fayyadu kumaatamaan nama leenjisuun isan fayyadu waraana tigraay nama 100 jeeshii tigraay jechuun baay'ee miti bar 100 tigraay ijoollee Abiyyiin oromiyaa keessaa fide 5,000 tan walitti hin dhufan sababiin isaa jarri tigraay leenjii gahaa qabu kanneen ammoo leenjii ittiin kennan uffata qofa itti uffisanii oofan an osoo leenjiin nama leenjii qabu akkamiin injifadha osoo leenjii gahaa hin fudhanne nama leenjii gahaa fudhate akkamiin dura dhaabbadhaan hin danda'amu jechuudha jalqaba waan tokko gochuudhaaf barachuudha qabda isa dhumaa irratti nama si madaalu lolchiisuu qabda jechuudha silaa har'a Abiyyi nama tigraayin kan loluu qabu maal ture raayyaa ittisa biyyaa amata 30 Itoophiyaa keessa ture warra lola jeesuu beeku nama tura akkanaa kanneen waraana akkanaa kanatu loluu ni qaba silaa tigraay waraanni sun dadhabe ijoolleen har'a kaleessa haadhaaf abbaa jalaa manaa fuudhan hin injifattiin kuni abjuu Abiy Ahmed abjuu aganyoo tashaageer mootummaa naannoo amaaraa abjuu Adaanechi Abeebee abjuu isaaniiti malee kun waan ta'uu miti tigraay injifachuu yoo barbaadan raayyaa ittisa biyyaatti erga raayyaa ittisa biyyaa keessaayyuu warra waggaa 100 ummata fixaa ture warra dargii irraa hafesan yoo qabaatan itti erga yoo sun isin harkaa dhume gatteettanii araaramuun alatti wanni isin fiddan takka illee jiru dhugaa isinitti himaa loltanii illee dadhabdan yaaltanii illee dadhabdan baay'inaan ammoo wanni fiddan takka hin jiru quba qabaadha baay'inni osoo bu'aa qabaatee anaafuu bu'aa qaba oromoodhaaf bu'aa qaba nama na duubatti agartan kana oromoo baay'ee jaalata ture nama baay'eetu agarraatitti booyaa ture nama baay'eetu agarraatitti footoo isaa Facebook irraa qaba nama baay'eetu agarraa garaan isaa gubataa jira maa waan godhiniif nuti har'a barxiyyiitii malee nama kana hidhaa baafna osoo tokkummaa qabaannee yookaan akka ummata masin lolaa jiraattanii kanatti xinikkaaree wayii qabaanne xiyyiitii takka osoo hin tokkoofne rasaasa tokko malee nama kana hidhaa baafna turre goonee san hin goone kanarraa baradhu oromoo rakkinni jiru rakkinna baay'ina namaatii miti nama baay'ee qabaachuu miti dubbiin qulfii qabaachuudha qunna garii qabaachuudha waan itti gootu san godhuudha kanaaf oromoon Abiyyiin ijoollee walii qabaa jiraachuun kun waan tigraay injifatu isinitti hin fakkaatini amma rakkoon amma isin aan kaa'e kuni waan yeroo gabaabduu keessatti qotee bulaa oromiyaa mudatu ummata Itoophiyaa mudatu ummata Itoophiyaa hunda beeka amma kuni wanni adda baafnee oromoon akkana miidhamaa jennu hin jiru keessatti garuu namni akka aangoorra jiru nama ofiifitti qabeetiin rahmata godhuu fi inuma danda'a garuu waan nama isin kaa'e kana midhaan mallaqa sangoota hoolota ro'oota waan ijoolleen amma deeman kun nyaatan ummata gaafachuuf deeman mootummaan dirqama ka addunyaarraa qarqaarsan qabu bakka kamii qarqaarsan qabu ijoolleen kun ammoo osoo nyaanne loluu fi hin danda'an osoo hin dhuyne loluu fi hin danda'an kanaaf yaa banii adam dubbi jabdu as deemaa jira harka rukutuun baay'isinaa mee waan Itoophiyaa kana nama waan inuu naa galuu dide
mootummaan Itoophiyaa manni maree bakka bu'oota paarlaamaa biyyattii ka jedhan kuni ani na mul'achuu didee waan isaan yaadan maaliifi furmaata hin barbaanne lolli kun dhumataa akka hin jirre arganii isaan lolli kun ammoo lola waliin injifachuu hin danda'amne ta'uu isaan arganii maaliif fala hin barbaanne jedhaa baran falama akkamii barbaaduu dhaban lolli kun lola dhumuu miti Tigraay kaleessa waytan barahaa keessa jirtu Abiyyiidhaaf harka hin kennine har'a deebitee eega Maqalee qabatte Abiyyiidhaaf harka kenniti soba kuni dogoggoraalle wayta barahaa keessatti kaleessa inni Shaabiyaa waliin lolaanii tureeyyuu abdii muranne ummanni kun har'a ammoo kadachii Affaar keessaa lolaa jiru ka asiin daangaa Amaaraa irraa lolaa jiran Abiyyi Ahmeditti harka kennatan jettanii yaaddanii kuni tasumallee waan ta'uu miti walumaa galatti akka kiyyatti rakkoo ka qabu maa inni beeytanii mana maree bakka bu'oota ummataati paarlaamaa biyyattiiti abbootii alangaa biyya keessatti abbootii seeraa jechuun warra amma Itoophiyaaf hin jiru kanni mootummaa warra jedhee socho'u kun warri jarri kun silaa waan itti yaaduu qabantu ture jara kanaan lollee turre ammallee nasbee namaa galaafachuun alatti bu'aan nu argannu jira lola kanarraa osoo jedhanii madaalanii waan gaariidha. Amaarri walqaayittii jetteef walqaayitii irra yoo dhuman haga yoom dhuma namni baadimme mata'uuf deemti walqaayitti agadee yaa subhaanallah sanumattuu waan tasaa akka umiti ijoollee baay'eetu achitti wanni jira garuu ammoo ummanni lola dhiisee akka dhaqeen harkuma kennachuu jira sababiin isaa wayyaaneen sistamii addisii baafte. Isin hin ajjeefnu harka kennadhaa jennaaniin ummanni kaan jalallaalee viidiyoo irratti wal argaami kun quba qabani. Jarra sanuu rabbi baasee jawarra qabdeen ajjeefne ka jedhu ka dhufu harkuma kennataa jira malee lolaa hin jiru waraanni. Kana keessatti lolli akkamitti dhumaree ta'in. Hin dhumuu jechuun kanaafi waan bu'aa hin qabne hin dalagina. Kasaaraa guddaa keessa galtee biyyi diigamuuf deemti. Ani ka jedhu ijoollee hiyyeessaa miskiina maatii jala guurtan ka jara birrii gana maatii keetii kafallettanii gowwoomsitanii baasanii achi fiddan xawwaalii gara waraanaa reenjarii itti uffistanii ooftanii ajjeesina. Diqqoo mallee taatu leenjii godhaafi baatima takka illee taatu leenjii kennaafi baatima takka nam tokko har'a lola ooftanii wanni injifatu takka illee hin jiru yaa kiitti yaadaa isin warri mootummaa tasumallee ufiin hin taphatina ilmaan hiyyeessaatiin hin taphatina namni har'a isin achii fiddanii raayyaa ittisa biyyaatii maalii godhate abadan wanni dhufu hin jiru leenjii isaa ijoollee leenjii gahaa kennaafi eega walitti qabdan leenjii gahaa godhaafi achi booda osoo isinillee karaa gortanii gaaf tokko yoo akka tasaa ta'ee biyyi sun nagaa argatte ijoolleen tun ijoollee dhaloota qubeeti mumkin biyya san tajaajiluu dandeessi garuu yoo amma qaxxitaa lola dabarsitan carraan jarri qaban dhumuu qofa jechuudha garana nyaatan ijoolleen kun sababiin isaa isaan har'a dhaqanii achi dabalamuu baay'ee nan gaddisiisullee nan gammachiisullee sababiin isaa an akka kiyyatti kaleessa kadhee ture lakkaa deemaa waraanaa bilisummaa Oromootiin dabalamaa dirqamaan lolatti isinin oofuu tartiiba itti loltantu jira leenjii gahaa fudhattan malee loltanii akkuma dhuftaniin gara qabsooti isinin oofu jenneeni nu didde ijoolleen har'a kunoo birriin isinii kafalama jennaan kaan dirqamaan kaan fedhan amma namni baay'een parsantiin fedha jedhaa gariin dirqama jedhaa waluma keessa marti dirqamaa miti waliigalatti rabbi keeriyaa godhu wanti kana jiru kana Oromoodhaaf ammoo furmaanni waraana adda bilisummaa Oromoo qofa obbodiyoon yoomiyyuu Oromoon bilisoomsitu yoomiyyuu zabana aangoo qabdu dachii Amaaraa deebisuuf lolaa jirti obbodiyoon waan nama gaddisiisu obbodiyoon zabana mootummaa Itoophiyaa ta'uu carraa argatte qeerroon ifaajee aangootti baase jawaar ifaajee aangootti baase walqaayitti tabadee Amaaraa deebisuudhaaf lolaa jiran isaan har'a carraan isaanii asitti harkaa badaa jira Oromoollee ammoo carraan isaa akka obbodiyoo waliin akka harkaan banne maal godhuu qaba waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessu ijoolleen dargaggeeyyanii warri haftan wobotti makama leenjii gahaa fudhadhaa woboo warri qaleessa leenjii fudhate qabsoo haa geggeessu isin ammoo duubarra leenjii fudhattanii gaafa leenjii keessan xumurtanii qophoofnee jirra reedii taatanii loluudhaaf hin dandeenna jettan gara waraanaatti seenuu dandeessanii jechuudha hagasii ammoo ani ka isinii dhaamu woboot dabalamaa isin jaa mootummaan kun lammaffaallee magodha inni nasbee namaatiif yaadu xawwaalii ijoollee kan akkuma achi fideen gara lolaati oofaa jarra achumaan kun hin boojamaa akka rabbiin guyyaa isaa geesseenuma du'aa kun ammoo achumatti miidhamee tattabalaashaa kanuma wanni inni dalagaa jiru malee ani ijoollee kana leenjiillee waan kennu natti hin fakkaatu rabbi maraaftuu keeriyaa godhu biyya san waan badatu mudate waan jabatu biyya san mudate wanni Itoophiyaa waan haasoftee dhiiftu hin qabdu dhiisuufillee sin dhiisu waa'een Itoophiyaa cal'isuufillee cal'isuu hin dandeettu kanaaf dubbiin jabaataadha maraaftuu rabbi furmaataa godhu ilmaan hiyyeessaa adara akka fuutanii lolatti moofina rabbi
rabbii keessanii jira apodiyo ummata yaada ka dalagaa jirtanis ammoo aangoo keessanillee tiifachuu osoo hin taane wayyaanee achitti ittisuu osoo hin taane dachii amaaraa walqaa'ii deebisuudhaaf lolaa jirtan dachii amaaraa maaliif namni jechi walqaa'iitii ma deebisuudhaaf ummarti dhumaa jiran walqaa'iitiin deebisuudhaaf juntaa maqaa jiru kana baafattanii kanaan sirba bantanii ijoollee miskiina hiyyeessaa gowwoomsitanii